Tumera darangada. Biyya kuni biyya eessati? Biyya duri. Biyya ganamaati. Guys, jirtu number 1, number 2, number 3, number 4. Warri Facebookii kun nu dagatee bar. Warra Facebook jirtanii? Ay ummata Facebook kan. Ummata dur. Nagaa keessanii? Ay ganda kenna ganda ganama. Fayyuma? Jirtanii? Fayyaa kechani? Fayyuma kechan jirtu? Nagayuma? أنا جرات يا أمة خيّة يا أمة قالي فينكم وين موجودين أنتم أدرين بيودا لغتي بي أمانك لغتي أوكي أمة كان أكم فيا كيساني عبدي ويلكم نجاجرتو من ناني ويلكم إنجرا لك أماني كنين أمنا أما غانداري تبرد إتو كجرا بيتاني أبي بيان تبرد إتو كجرا أبي چاينا أبي چاينا ثانيتي جذي دكتورين أكانتي لايفي أفان tap koppelink waan jedhamu tokko jira sheerin achin jiru tap koppelink jira ammallee sadaqa jira ganda san beeytanii ganda keenya sadaqa jira sadaqaan haya iskreemi jira ganda sanii biyya turre ganda san haya iskreemi jira leenca jira farda jira motora jira wanni jiru bakka buddeena jira shiroo jira haraqee farshotu jirre achi Arak farshotu njirre malee wanni hundi jira ganda nu turre san saniif ganda kuffaara kanarra baqalee jedhumaa fi amma waan gootan this is doktorii kechan doktorii keenya siyaanneerra welcome back warri jettan hundi keessan sheer godha lafa doktorii kenna nuti ijoolleen kee hiriyoonni kee warri Facebook siyaanneerra welcome back warri jettan hundi keessan sheer godha komentiin immoo natti mul'atu maali mindinno komentiin qabu Live in TikTok commenting nabe? Commenting nati mulat. Commenting nabe TikTok Facebookin? Commenting nabe barre sabe? Facebook commenting nabe umata. Facebookin commenting nabe? Jirtu jette. Farian. Commenting in Davate? Qualify your turn. Okay. Dugamo. Amakuno Namala Manamasa Erge. Coquetin Dugamo Jette. Kamal Kasim TikTok yere. Marco Mirkani. Lol Jette. Albate Tayre Toko. La Lumani Jazban Kungadi Facebook Kumbar around Isani Kadati. La Jere Toko. La Hinjira Kiyas Mulatu. Okay. Nijira Ayub Abdi Kulen Jatanida. Amma Kajiru Argajir. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rugumanati Mulatin Dura Malik Chalestani La Jirta Wante fi Mulatu. Yo is in commenting gone namni hinjira fi hinjiru akami zinebek abdin fa kuna amma sawiye je chajira sinigale amma argara commenting ke amma rufar sinigale andura wan ko ba ha sajiru se sinigale amma filanno ba ejira maki welcome filanno ba ejira yo asra namni jira ne bakkaram ni jiru debna fi sinigale even motu asra mali fi Facebook media barat ratiqasho wani namatru malini wanti ati haasoftu tokko bada saa ta'u gaarii
akkuma taasoftetti lafa sii taa'a. Filannoo saniif malee akka dhuunfattis hordoftoonni baay'een bakka jirus aappiin biraa baay'ee jira jechuudha. Sinii galee aappiin biraa baay'ee jira sinii galee. Kanaaf anamma feesbuuk kanarratti waan feesbuuka kanarraa jibbu tokko maaltu jira beektanii? Awwanni feesbuuka kanarraa jiru jibbu tokko maa inni dhimma keessa haa ta'u, dhimma nama dhuunfaas haa ta'u, dhimma biyyaas haa ta'u, dhimma amantiis haa ta'u, yeroo ati haasoftu yaada kee dabarfattu mataa dhagaa gootanii teettanii nama laaltan. This is wrong. Kanaaf amma hundi keessan namni 300 as jirtan kun nama 300 hundi keessan share walii godha. Hundi keessan share walii godha. Warri amantiin tiyya naquu xiyyeettan. Ani yoo salaatallee burreesse yoo nafsiyaa tiyya jala deemee caffares sirbes nama arrabses waan amantiin tiyya irraan dhoogitu dalagees I am Muslim. Amantii tiyya yoo laaffises nama amantii tiyya balleessuuf deemu diina kiyya warri jettu sheer gootaa jechuudha. Sinii galee sheer gootaa. Sinii galee hundi keessan sheer gootan jechuudha. Dhimmi nu fide dhimma amantiiti malee dhimma biraati miti. Gabaabumatti wanti amma dhiyeenya kana tayaa jiruutu nu fide jechuudha. Ganda kana dhiiseera. Ganda kana qaata dhiise waggaa 2 moo waggaa 3 ta'u Facebook irra dhufi waggaa 2 waggaa 3 sinii galee gaafa rakkattu gaafa sitti hammaattu gaafa saba keetti hammaattu gaafa amantii keetti hammaattu immoo dirqama deebitaa deebuu qofaami Facebook irra deebuu qofaami amantii keennaaf lubbuu keenna kennina biyyaa galuun malaa jechuudha. This is qoosan hin jiru an dhugaa isinitti himaa. Ka amantii keenya nutti dhufe hamma inni lubbuu keenya baasutti gallee fuularra dhaabbannaa isin jechuudha. Facebook qofarra deebi'uu miti. Noo miti. Faayidaa dhuunfatiif miti. Faayidaa dhuunfatiif yoo ta'e waa'ee amantiis haa ta'u waa'ee biyyaas miidiyaan yoo irratti haasofte faayidaa argattu Facebookii miti. Facebookii miti. YouTube jira, TikTok jira sigalee. Nuti amantiin keenya akka tuqamu hin barbaannu. Masjiidni keenya akka diigamu hin barbaannu. Quraanni keenya akka gubatu hin barbaannu. Jara keenya. Amma waa'ee magaalaa haarawaa ijaaruun magaalaa qulqulleessuutiin shaggar haarawaa ijaaruu kanaanii masjiida 23 hiddiigan ganaa 130 diigamuu ta'a. Ila ka kaartaa pilaanii malee ijaarame jedhamee amma diigamu kuni masjiidni kuni dhaloota keessanii miti dhaloota abbaa keessaniitiin dura ijaarame. Mootummaan meeqatu biyya san bulche jarri waa'ee amantii kanaa hin beeyne ka amma dura bulchaa ture hundi isaanii warra amantii biraa qabu jarruuyyuu hin diine isin warri afaan keenya kana beeytan warri amantiin teenna maal akka taate beeytan amma akkamitti seera dhala ta'uu argitan. Nuti ummanni islaamaa ardii fi samii ka uume rabbii jenna isinii galee amantiin teenna akkas jetti ardii fi samii ka uume rabbii jenna. Bakkeen rabbii ufii itti gabbaran kaartaa pilaanii yella'um. Mana farshoo miti ba. Ka kaartaa pilaanii itti baafte akka shaarmuxummaa tolutti akka itti sakkaruu tolutti ijaartu mana farshooti malee mana rabbiiti miti. Rabbii kee itti gabbaruuf kaartaa pilaanii tokko sin barbaachisu. Never ever. Garuu mootuu wanni isin godhaa jirtan kun kaartaa pilaanii qaba. Anwaar masjid Haayila Sillaasee kaartaa pilaanii kenneefi bar. Dargii miti bar. Mallasaa miti bar. Isin galee. Kanaafi tokkoffaa irratti sila kaartaa pilaanii barbaaddanii dhuguma dubbachuuf yoo ta'e isin waan jibbaa ummata islaamatiif amantii islaamatiif qabdaniifi malee osoo kaartaa pilaanii ka barbaachisu ta'e tokkoffaa irratti ilkaan mootummaa naannoo Oromiyaatti kaartaa pilaaniin baafamuu qabaa jechuudha. Kaartaa pilaaniin koo dhuunfaa ufiitirraa qaama ufiitirraa eegala bar. Ani yoo nama tokkoon qulqulleeffadhuu jedhuuni qulqullina naannoo yoo kan barsiisu ta'e waa'ee qulqullina yoo kan barsiisu ta'e dura qaama kiyya qulqulleeffachuu qaba.
itti aansee mana kiyya qulqulleeffachuu qaba san booda gabba'ee warra ollaa kiyyaatti himuu qabaa jechuudha. Osoo qaama kee kaartaa pilaanii ittiin goone osoo ilkaan kee kaartaa pilaanii ittiin goone osoo furrii funyaan kee keessaa hin haqanne gabbaatee kaartaa pilaannoo jettee waan jibbaa amantii teennaa qabduuf masjiida rabbii diidu kuni katamaa bareechuu miti. Uf balleessuudha fokkisuudha. Bar Dubaayin ka galgalaa ganama ijoolleen teenna deemtetiin daawwattu kun bar waan masjiidni rabbii bakka hundatti jiruufi waan bareeffamee ijaarameefi barra. Dawlaa islaamaa kana yoo fudhatte wanni isaan hin rakkanneef hin beelofneef tujjaara ta'aniif waan diin rabbii keessa jiruufi waan diin rabbii keessatti babal'uutuufi ummanni salaannellee diin rabbii kana amantii islaamaa kana akka aadatitti ilaalee waan kabajuufi bara. Bakka sodaan rabbii jiru bakka imaanni jiru ni iman jira jechuudha. Biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu sun halkanii guyyaa waan muslima hiituun waan muslima ajjeeftuuf waan quraana cirtuuf waan afaan hin calliftullee amantii islaamaa kana jibbituuf hin beelofti wal fixxi wal nyaatti wal ajjeefti wal hiitii jechuudha. Are you understand? Gabaabaadhumatti nuti akka sabaattis haa ta'u akka biyyaatti ummanni amantii islaamaa hordofu Itoophiyaa keessatti maajooritiidha. Maajooritii haa taanuyyuu malee takka mana barumsaa nu amantii islaamaa nu banaa isiniin hin jenne. Madrasaa islaamaa nu banaa isiniin hin jenne. Masjiida nu ijaaraa isiniin hin jenne. Bakka dirree iidaa nu kennaa isiniin hin jenne. Karaa irratti salaanna. Karaa irratti faxarra. Hijaaba uffatu dhoogitan kabirrii kenna wanta jennu meeqooyi mootummaan biyya san bulchu gibira ummata islaamaa irraa hin nyaatu. Ummanni tokko yoo gibira gabbare yoo gibira mootummaa kafale waan barbaadu mootummaa irraa argatuuf. Ama baadiyyaa ummanni islaamaa jiran keessa karaan hin jiru. Madrasaan islaamaa tokko hin jiru. Masjiidni mootummaan mallaqa ofii baasee ijaare tokko hin jiru. Nutuuyyuu akka hordoftoota amantii islaamaa tokkotti ka gibira ummanni isinii kafalu naggaadin isinii kafalu qotee bulaan isinii kafalu takka gibira isinii gaafanne takka masjiida nu ijaaraa isin hin jenne takka madrasaa nu ijaaraa isin hin jenne takka bakka ijoolleen keenya itti qaraatu nu ijaaraa isin hin jenne bakka itti salaatu nu kennaa isin hin jenne waan ummanni islaamaa ifaajee waan qabu walitti buusee ta'ufiitii beela bulee ijaarate amantii ufii itti tiikfatu rabbii ufii itti soduuju yoo lafaa kaatanii diidan ትንሽም አይሰቀጥጣችሁም? ኦኬ አዲስ አበባ ሸገር ጎሩ በርባደ ዮተ ኡመተ እስላመቱ ፊንፊኔ ኢራ ሸገሪን ኢራ አዲስ አበባ ሲያላ ጎዴ ኢሳንቱ ጎዴ ዋም መስጂን ኢትባየተ አዲስ አበባ ታተ ሞ ዋም ወር ጎንደር ኢትባየተ ማል ጀቹ በርባደሜት ኢላ ኑቲ አከ ኦሮሞቲ አከ ሰባቲዮ ፉራኔ waan amantiin teena dhoogitu baay'ee uf gaqqabne sheekota keenya dinnee olomaa'ota keenya dinnee oromummaaf jecha siyaasa caccabduu biyya saniitiif jecha waa hedduu si wajjin laaqaa turre. Isini galee rabbiin shirkiif haqa namaan dhiisu waa hunda sii dhiisa hin ta'u batta. Nuti oromummaaf jecha ummanni keenya obboleewwan keenya ka amantii biraa qaban amantii ufii haa geggeeffataniif jecha bar ka shirkiin haraama rabbiin malee rabbi biraatu jira yoo jette ka dilii irra guddoo yeroo isin waaqeffattan bishaan isin wajjin facaafataa turre bar kana ka gooneef bar islaamummaa jibbineemi amantii teenya jibbineemiti bar haa isin waan ufii barbaadanitti amantaniif ka isin wajjin godhaa turre arra isin gayyaatanii kolkoleen afaan oromoo dubbattuu amantiin islaamaa aadaa arabaatiin hin jette sagaxee gadheen garaa atalaa hundi nuti katakkaa akaakayyuun keenya abaabayyuun keenya finfinnee hin bayin
نتويو قيالة ما قياثة لله في الفنين باين كيودا اللي أفان إسيهم بين في الفنين كأورموت ينّي إسني أمات الربر الناتا شو أفرت بلا سروتا تكوي سين كان فتني جرينيا كأننا تقوياتو كقويالة مجالة يوكين كتكا في الفنين أرجين وانا تغرغرتة فرشون دويدف halkan gurgurattee farshoon dhugaa bultee ganama gabbaatee nutti boottee obboleessa kennatuyyuu lafarraa buqqa'e jennee si wajjiin boonnee sababa kee dhumaa turre bara gimaataa mochiyee gamma biyya san bareechuu yoo barbaadde bar amantiin bira bade islaamni ta'uu qaba tureyyuu ummanni islaamaa yoo xiqqaate yoo xiqqaate guyyatti yeroo shan hudduu dhiqata wasak na aldiinak isin waan takka ummanni akka gaafa dhalattanii raakaatanii haga qabritti galtanitti hudduu keessaniin dhiqanne kayoo duutanillee muka keessa isin kaanii isin awwaalan jirtanii bara wushoochi ummata islaamaa malee jira kayoo du'e reeffi isaa saamunaan dhiqameetiin shittoo itti afuufamu wasakoochi maal abbaa keessanii goggorattanii isin mee amantiin islaamaa eessatti biyya kamitti magaalaa miti namni isaa fokkataan namni amantii islaamaa qabu bar yoo xiqqaate guyyatti yeroo shan hudduu dhiqataa sin jedhama bakka wasayni irraa ba'uun sini galee isin garuu akka amantiittu yoo fudhanne warri amantii biraa qabdan bar ummata wal koree irraa gabbu'ee janaaba lafarra deemu ba duuba warra guyyatti yeroo shan qaama isaa dhiqatutu magaalaa fokkisamoo warra waggarraa waggatti yeroo itti tole qofa dhiqatutu magaalaa fokkisa manni amantii hoo ka guyyatti yeroo shan ummanni amantii sanii udu'atu udaan fincaan ofirraa dhiqutu fokkisamoo mana amantaa akkuma fincaanteen hurguftee surree keessa gaddeebiftee dhayxutu fokkisa maaliif sobdan maa wal somna maaliif wal somna awaan feetetti amane ka fedhe waan fedhetti haa amanu amantii keessan isinii kabanya amantii keenya nuu kabaja waliin jiraan kanaa miti jennaan atillee amantii kee fudhattee qilee seenuu dandeessa nutillee amantii keenya fudhanneetiniin uf kabanyee jiraannaa jechuudha wal gabbaruun wal maarree jechuun hin jiru sigalee ani gaafa du'e oromoo ta'een jiraadha gaafa jiru oromoo ta'ee jiraadha hordofaa amantii islaamati gaafa du'e mootu yoo marrabbu koonaan jiran oromoodhaan jedhu Allah jedha malee sinigalaara kanaafi nuti ummanni amantii islaamaa amantii teennaaf qoosaa hin feenu akka isinitti qoostan hin feenu bar wanni asirraa kolfinee miidiyaa biroo irraa kolfinee maal jennee taphannuufi sinigale amantii teenna jibbinee miti bar gizee isin wajjiin dannafnu artistoonni muuziqaa baaftu isin wajjiin dannafnu bar amantii teenna jibbinee miti bar tuffannee miti bar jijjiirannee miti bar salaata burreessuu mala waan amantii teenna goone godhu mala kana jechuun amantii teenna jibbuu miti nafsiyaa teenna gaqqabuu dadhabuudha wallaa labtu akkas nu godha malee akka isin quraana keenya cirtaniif miti akka isin konkolaataa fiddanii masjiida keenya diigdaniif miti ka isin wajjiin caffaraa olluu basirraa no never saniif miti hin dogoggorina oromummaa isinarra ittiin boontan kana ka isin barsiise ijoollee islaamati bar alaabaa arra ittiin uftuultan kana ka isinii boce ijoollee islaamati bar sheekota islaamati bar qubee afaan oromoo arra isin masjiida ittiin diigdan shaggar minaamin jettanii akka isin barreeffatan isin godhe ijoollee islaamati bar gimaataa mochi waan nuti isinii tolchine irratti maxxeewwan alagaa jala deemaa turtanii arra gabbaatanii masjiida keenya diigdan jechuudha irra hedduu warra aangorra jiru warra masjiida diiguu kun gaafa mililik warra isin bar warra amantii gurgurate bar nuti
oromummaas amantis itti duune itti wareegamne asii geenne bar oromummaa isin nun barsiiftan magaalaa isin nun bareechitan mana amantii bareedaa isin nun ijaartan fokkataan nuti ijaarane nuuf taanu jalaan tuqina hin tuqina fokkataan kennayyuu nuuf taya nu kennuma barbaanna bareedaa isin nu ijaartan hin barbaannu ayal falliganim kennuma nu dhiisa hin barbaannu qiblaa beeytamoo harkaana salaata beeytamoo akkitti salaatan beeytamoo maal abbaa keetii godhuu dandeetta hin barbaannu fokkatama kennan nuu taya bareedaa ati nu ijaartu fi magaalaa bareedduu qileesseeni deem gondariif gojjamitti ijaaradhu yoo barbaadde feetu qilleensarratti ijaaradhu masjiida nu jalaan tuqin hin barbaannu sini galaaraa so ijoollee keenya kaleessa rasaasa dura dhaabbatanii sa'a guyyaa jum'aatiif dhuman rabbiin warra jaannata haa godhu namni diin rabbiitiif karaa rabbiitirra tudhe ka jaannataati rabbi warra jaannata haa godhu warra madaa'e rabbi haa fayyisu kanaaf ummata kiyya qaaliif gaarii wanti amma deemamaa jiru hoon jedhamee magaalaa bareechuu osoo hin taane jibbiinsa amantii kennaa qabanii fi tuffii amantii islaamatiif qaban irratti waan hundaa'ee fi bakka jirru ummanni islaamaa tokkummaan sagalee waliif haa taanu waan qabnuun wal bira haa dhaabbannu amantii keenya haa eeggannu sini galee wanni hundi ni dabra polotikaan jireenya dhuunfati malee jireenya boruuti miti jireenya addunyaa kanaati siyaasni paartiin maaliin kun garagaraa kun homa addunyaa kanaati asumarra ittiin jiraattu amantiin kee mootu ka gadi bu'a qabriitti si wajjin bu'u asirratti irra rabbii kee sodaatte rabbii keetiif amanamte gaafa duute hafuura itti baafatta hundi kenna wanni uumamnee fi gandaa fi lagaan amantii kaaniif kaanin walqoonnetiin akka feene haa taanuuf osoo hin taane rabbiin wanni jinnii fi insillee uumee fi haa isa gabbarruufi kanaaf hundumti keessan ijoolleen islaamaa warri yookaan caffaraa turtanillee warri yookaan irreechi irree oromooti jechaa turtanillee kaleessa akkas jedhaa ture har'a akkamiin dubbadhaa waan akkasii dhiisa miti rakkoo miti ati amantii tee keessa achi baatee akka feete lubbuu tee jala deemtee ta'uun amantii kee jibbuu miti ittiin saalfatiin hin sodaatin amma ijoolleen baay'een warri bakka ani qabsaayadha ani siyaasa kan doggora maarree har'a warri dubbatu sodaatantu jira no siyaasni haaluma jireenya duniyaa kana ittiin mijeeffachuudha boru garuu gaafa duute paartii keem deeggaraa turte jedhamtu abiyyiin deeggaraa turte marroo deeggaraa turte kafaa'oo turte abaa'oo turte bilxiginnaa turte jedhamtu man rabbuka jedhamta man nabiyyuka jedhamta man diinuka jedhamta sigalee ani oromoodha hogganaa kafaa'ooti ani oromoodha hogganaa abaa'ooti ani oromoodha hogganaa badhaadhinaatii miti deebinke miti sigale diin ufii rabbitu eeggata nuti mootu kan gochuu qabnu sinigale nuti kan gochuu qabnu osoo nuti arginu akka masjiidni rabbii hin diigamne akka qur'aanni rabbii hin gubanne itti himuudha waan gochuu qabnu wanni kun akka sirriin taane itti himuudha gaafachuudha yoo didam dura dhaabbannee bakka masjiidni diigamu akka jarri surrii kenna diigan godhuudha jechuudha shahiidedha jechuudha sinigale
yoo ishi jedhan akka dhiisan mormuudha itti himuudha yoo dandeenye yoo dadhabne mootu jibbuudha jechuudha amantiin ta'e akkasitti dhoyyamte dhooggi jetti itti himi jetti yaadan jibbi jetti sadiin kana keessa waan dandeenyu gochuu danda'uudha qabnaa jechuudha sini galee kanuma isin jedha I think Facebook kiyya waan irra tureef natti fakkaata wala commenting keessa natti mul'atu wala namni natti mul'atu viidiyoon kun immoo upload taa jedhee waan yaaduu fi irra haa ba'u namni natti mul'atu waan ta'eef nam tokko natti mul'ataa hin jiru mina qalla in dhoogan natti fakkaata anillee Facebook irraa hin ture I don't know itti wallaale natti fakkaata maali beeka kunoo koomentiin tiyya qofa mul'atam haa ta'edha wayi ay ta'in biyya wallaalee natti fakkaate damanni nyaam neetworkii kiyya ta'uu danda'a neetworkiin mana an jiru tokkollee baay'ee dadhabaadha waan isaan beeku natti mul'ataa jiru walitti wallaaleta feesbuukan wal dagatu nool koomentiin natti mul'atu namni natti mul'atu neetworkii ta'uu mala namni dagatee namni as jalaa dhabamuu mala I don't know lamaan nyaam warri sagalee kiyya kana dhageettan hundi keessan viidiyoo kana share walii godha hundi keessan share walii godha masjida rabbiitu nurraa diigamaa jira quraanatu nurraa masjida keessatti diigamaa jira waan kana haa balaaleffannu bakka jirru dura haa dhaabbannu tokkummaan sagalee diin kenna haa taanu jechuudhumaa fi yeroo gaarii qabaadha rabbi jecha isin jaaladha bye bye